Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya nageenyi kiyya kan jalala bakka jirtan maratti sin biraa ga'u ammas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e takka qabadheesniif dhiyaadhe akka irraa barattan abdii guddaan qaba viidiyoo kana namoonni chaanaal kiyya faaraa dhuftan yoo jiraattan chaanaal kiyya subscribe godhaa akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isin tole like godhuu hin dagatinaa jechuudha. Innis maal seetu barnoota irra qabadheesniif dhiyaadhe WhatsApp jechuudha. WhatsApp kenna kan normaalis ta'e WhatsApp GB kan fayyadamnu ammumarraa yoo delete goones wamata ka faayidaan qabu jechuudha. Maaliif WhatsApp baay'ee tokko isaan WhatsApp wan kana lamaan caalu hedduu tokko waan hedduudhaan waan haaraa kan qabatee dhufe tokkotu jira jechuudha. WhatsApp kunis haaraa jechuudha. Egaa WhatsApp kun bifa kamiin jira keessaniif immoo WhatsApp kun haala argaa jirtan kanaan normal WhatsApp fi isa kana wal bira argitu. WhatsApp kun isa normaalidha kun immoo isa amma buusee jechuudha. WhatsApp haaraadha erga gadhiifamee inni ture jechuudha. Guyyoota hedduu dura kan dhufee jechuudha WhatsApp kun. Egaa WhatsApp waan kaaniin baay'ee garaagarummaa hedduu kan qabu tokko jechuudha. WhatsApp kana linkii viidiyoo kana description jala sinika linkii sangattu kudhan kallattii mangara Google Chrome singalcha Google Chromein achirraa download godhuu dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf WhatsApp kun garaagarummaan isaan kaaniin qabu maal kan jedhu keessa galee ilaalla. Ifama jalqabarraa singarsiisa haala argaa jirtan kanaan WhatsApp yeroo jalqaba baniinsa irratti haala kanaan banama jechuudha fuulli isaa. Fakkeenyaaf bilbilli kun be'isa bilbila kiyyaadha. Haala argaa jirtan kanaan barreeffamoota kanneen anatu nama saniif irra cheekiidhaaf barreesse. Asirratti iddoo sarara pilaasii kana ni tuytu asirra fakkeenyaaf like kan jedhu asirratti barreeffama ifumaa isaatii kan barreessu yommuu ta'u kun haala argaa jirtan kanaan wantoota hedduu asirra barreessa. Fakkeenyaaf asirratti fingerprintidhaan dura waan banee jiru haala kamiin akka irra kaa'uu dandeessan isin agarsiisa. Kun haala argaa jirtan kana asirratti tuytu. Egas booda sarara sadii tuqaa hadii kana irratti tuytu search kan jedhu kan tuytu. Asirratti wanta barbaadan footoo barbaadan asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Akka Telegramiitti aappii WhatsApp kun akka Telegramiitti asirraa search gootanii footoo barbaadan asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa haala argaa jirtan kana footoowwan barbaadan asirraa gara story keessanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Anaan baay'ee natti tolaan jechuudha kasiniif dhiyeesse. Kun haala argaa jirtan kana footoo barbaadan asirraa fuutanii gara story keessanii haala salphaadhaan ergitu jechuudha. Kun haala argaa jirtan kana story keessanirra kaa'atu jechuudha. Asirraa kana haala butuudhaan bifa isaa haala barbaadanii jijjiirtanii story keessanirra kaa'achuu dandeessu. Inni biraa as sarara sadii tuqaa kana tuquudhaan ka gubbaa kanarratti tuytu jechuudha. Wanta gubbaa kanarratti tuytu egas booda yeroo zeems keedhu kan tuytu haala argaa jirtan kana asirraa fuula isaa haala argaa jirtan kana wantoota barbaadan asirraa daawlu godhuu dandeessu jechuudha. Inni biraa ammas privacy kan jedhu kanarratti tuyna. Egas booda last scene keedhu kana asirratti kan barbaadan online irra eenyu akka jiru cufuu barbaadan isa kanaan cuftu egas booda banuulee nu barbaadu jechuudha. Isa kana immoo asirratti ka argitan kun who can call me keedhu kun eenyu akkasni bilbiluu danda'u namoota barbaadan qofa akkasni bilbiluu danda'u namoota feetan asirra kaa'uu dandeessu jechuudha. Nobody keedhu kana yoo keettan immoo namta akkasni bilbiluu hin danda'u jechuudha. Inni biraa immoo asirratti haala argaa jirtan kanaan status yookiin story nuti bilbila WhatsApp keenya irra kaa'annu namoota argansan hide godhuu akkamitti dandeenyu keedhu kun isa kana yoo bantan namoonni isin argitan namoonni view keessan yookiin status keessan laala asirratti mul'atu jechuudha. Inni biraa immoo asirratti group irratti yeroo contacts namoonni online jiraachuu keessan akka isin hin argine akkasuma immoo isinii barreessaa jiru akka namni isin argine recording yeroo godhus akka namni hin argine hide godhuu dandeessu jechuudha. Asirraa wantoota hedduu jechuudha. Baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Akkasuma immoo WhatsApp keedhu kun fingerprint karaa duubarraan ta'ee bilbila keessan gubbarraan kan qulfamu karaa ishaaraatiin qulfuu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu jechuudha. Wantoota hedduu WhatsApp kun waan hin qabne asirraa kan qabu jechuudha. Asirratti universal keedhu kana tuquudhaan style look and like feel keedhu kana yoo tuytan akkasuma immoo font style keedhu kana tuytu asirratti barreeffamoota barbaadan asirratti haala argaa jirtan kanaan irra kaa'uu dandeessu. Inni biraa immoo asirratti fakkeenyaaf emoji bar'aayint keedhu kana Facebook keedhu kana irra keessu fakkeenyaaf launch icons keedhu kana immoo aappii kana haala argaa jirtan kanaan loogoo isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Anama fakkeenyaaf kiyya isarra jira gold irra ka jiru jechuudha. Kunoo isa kiyya kanarra jira isin immoo ka barbaadan rakkaachuu dandeessu. Inni biraa immoo change notification icons keedhu kana notification yeroo isinii dhufu kunoo haala argaa jirtan kanaan wantoota barbaadan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Asirraa fakkeenyaaf anama asirra kaa'ee jira.
isin ka barbaadan irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Inni biraa ammas wanti biraa baay'ee tokko wanta hedduu nama tolu tokkodha jechuu kan qabu aappiin kun. Haala argaa jirtan kana asirrattis wantoota hedduudha jechuudha kan asirra jiru. Asirratti immoo hide date and name kan jedhu kana hide gootan nama san fakkeenyaaf chaatii nama sanii neemii fi akkasuma immoo guyyaan isaa asirra hin jiru jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Aappii kaaniin baay'ee garaagarummaa waan qabu tokkodha. Keessa galtanii irraa fayyadamuu dandeessu. Amma daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Anaan baay'ee tokko waan natti tole akkasini tolu abdii guddaan qaba. Channel kiyya immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoon kunis yoo isin tole like godhuu hin dagatinaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.